Ayyaana shamaa akkan jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OT Sales Channel kunoo guyyaarraa kana immoo wanta baay'ee isin ajaa'ibu barnoota ajaa'ibaa sirriitti kan isin fayyadu waan baay'ee tokkotti gammadan isiniif qabadheetti dhufe hanga xumuraatti sirriitti na waliin ta'uun daawwadhaan isiniin jedha gamanumaan immoo amma viidiyoo kana laayik godhaan isiniin jedha laayik gochuun hojii sekeendii tokkotti waan ta'eef laayik gochuun dagatina egaan wanti guyyaarraa isiniif qabadheetti dhufe kun immoo salphaatti barreeffama hedduu jechuudha barreeffama baay'ee barreessuudhaa fi qubee sadii qofaa fayyadamtanii karaa itti dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Innaan isiniin jedhu amma fakkeenyaaf barreeffama dheeraa ganaa barreessuurraa qubee sadii qofaa yennaa barreessitanii barreeffama isin barreessuutii barbaadan sana ofiin beekee akka inni isin barreessu gochuu kan isin dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo isinitti agarsiisuu ni danda'a. Kunooti 1 2 3 qubee sadii duwwaan barreessa saniin booda ispeesii gaafan godhu ofii isaatiin barreeffamoota kana hunda isaanaaf barreessa jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf kun waan baay'ee tokko yeroo namaaf qusatudha akkasumas immoo namoota hedduu keessanii fi furmaata isiniif ta'a yeroo garaagaraatti gaa WhatsAppidhaan iimoodhaan Facebookidhaan karaa garaagaraa nama wajjin haasoftu waan ta'eef wanta nama wajjin haasoftan sana gaa salphaatti yeroo irra deddeebiidhaan wantoota garaagaraa haasoftanitti wanta sana barreessitanii qubee sadii kaachuu ni dandeessu jechuudha yookiin qubee lamaan kaachuu ni dandeessu saayitii wanta sana barreessuu barbaadanitti qubee sadii qofaa bifa kanaatiin ni barreessitu lamaan fakkeenyaa fi qubee sadii buufadhee jira bakka waan ta'eef qubee sadii qofaa barreessennaan ispeesii godhu wanta barreessuutii barbaade sana fidee dhufee adarraa naaf barreessa saniin booda karaa WhatsAppii karaa maalii wanta erguu barbaade sana nama barbaadeetii fi erguu ni danda'a jechuudha. Wanti kun egaa offline hojjeta interneetii tokko isin barbaachisu amma kun kan kiyya ilaaluu ni dandeessu kunoo gubbaa kanarraa interneetii uumamaa tokko banameetiin jiru salphaamatti egaa yeroo offline jirtanis yeroo online jirtanis fayyadamuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan kana kan isin gochisiisuu danda'u applicationii wayiitu jira jechuudha. Applicationii kanas immoo salphaatti gara Play Store keessa deemtanii buufachuu ni dandeessu. Maqaan applicationii kana kunooti akkuma addanarratti agartanii Typing Hero jedhama jechuudha. Bifa kanaatiin katabdanii naan jalqabarraa Play Store keessaa kan isin argattan isa kana jechuudha daawwattootiyya naamana dhibbaaf dhibbatti applicationii ajaa'ibaa sirriitti kan itti gammadanidha jechuudha. Applicationii kuni kunooti applicationii isa kana by the way kan biraan kan kanaa hojii wal fakkaatu baay'inaan hin jiru. Isuma kana Play Store keessa deemtaniitu Typing Hero jettanii bifa kanaatiin barreessitanii naan jalqabarratti kan isin dhufu isa kanadha. Isa kana daawunloodii godhadhaan isin jedha. Jalqaba gaafa applicationii kana keessa seentan egaa haalli itti fayyadama isaatii keessoon isaa kana fakkaata. Baay'ee tokko salphaadha haala ittiin barreeffama barreessuu barbaadan sana qopheeffatan isitti kan agarsiisu jechuudha daawwattootiyya. Egaan jalqaba handetanii akka applicationii kana bantanii seentanii bifa kanaatiin akka inni isiniif banu saniin booda kunooti mallattoo pilaasii kanarratti tokkotiin ni cuqaastu kunooti bifa kanaatii fi jalqabarraa isiniif fide jechuudha. Example maaf jechuudha. Isin wanti isin barreessitanii iddoo kanarratti gubbaa kanarratti jechuudha. Main to character no space kan jedhu iddoo kanarratti jechuudha. Kanarraa al tokkotiif cuqaasuudhaan qubee barbaadan fakkeenyaaf qubee sadii kaachuutii ni dandeessu yoo barbaadan amma fakkeenyumaaf waan ta'eef isinitti agarsiisuudhaaf 1 2 3 jedheetiin jira iddoo kanarratti iddoo keyword kanarratti jechuudha. Gajallaa kanarratti iddoo text jedhu iddoo kanarratti jechuudha. Formatii barbaadan barreessuutii ni dandeessu jechuudha. Iddoo kanarra barreeffama dheeraa hangam dheeratu kamiiniyyuu barreessuutii ni dandeessu jechuudha. Saniin booda barreeffama barreessitan sana salphaatti saayitii barbaadanitti qubee 1 hanga 3 yookiin immoo wanta bakka buufatanii amma fakkeenyaaf 1 hanga 3 bakka buufadheetiin jira waan ta'eef yeroon 1 2 3 jedhu inni ofii isaatiin wantanii addanarra tarreeffadhe hundasaa ofiin of ajajee naaf barreessa jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf baay'ee tokko itti fayyadamaaf salphaadha isinitti rakkisu jechuudha. Kanaaf amma gaa fakkeenyumaaf isinitti agarsiisaatiin jira barreeffama kana calluma jedhee barreessitiin jira. Amma akka barreessitanii fixxaniini kunoo gubbaa kanarra wanta barreessitanii booda gachuutii hin qabdanii ishee kanaan jechuudha kan isin argattan jechuudha. Saniin booda kunoo gubbaa kanarra akka kana hundumaa fixxaniini mallattoo raayitii ni jirti jechuudha. Mallattoo raayitii kana ni cuqaastu kunooti aaddii isiniif ta'a jechuudha. Iddoo kanarra immoo wanti isin dagachuutii hin qabdan ni jira jechuudha. Kanarra seenuudhaan permission yookiin ayyama laachuufii qabdu jechuudha. Kanaan achi isiniif hin hojjetu waan ta'eef kunoo kanarra seenuudhaan ayyama kennuufii qabdu jechuudha. Kunootti iddoon isinitti agarsiisu kanarra isin seentu saniin booda iddoo kana keessaatti wanti isin barbaadatanii Typing Hero applicationii keessanii jechuudha. Kunootti yoo barreeffamaan kan isiniif fidutee Typing Hero jedheetu fida. Yoo applicationii kan fidutee immoo applicationii Typing Hero keessa seenuudhaan kunoo isa kana oonii godhattu jechuudha daawwattootiyya. Kanaaf ishee kana oonii gootanii okay jettu gara boodaatti deebitu jechuudha. Amma active ta'eeti jira jechuudha. Amma example maaf waan ta'eef gara WhatsApp keessas ta'e gara kamiirrayyuu innaa deemtanii nama wajjin haasoftanii
wanta barreessuu barbaadan sana salphaatti dafee akka inni ofiisin barreessu godhachuu dandeessanii jirtu waan ta'eef amma isinitti agarsiisa jechuudha. Wanta nama barreesse 1 2 3 naan jedhu ofiisaatiin naaf barreessa jechuudha. Kun akkuma agartanii 1 2 3 qofaan jedhee garuu barreeffama an barbaadu ganaa waan beekuu fi ofiisaatiin beekee naaf barreessee jira jechuudha. Daawwattootiyyaa egaan kun guyyaa irraa kana barnoota kanadha kan isiniif qabadee turfe. Akka barnoota kanatti gammaddan abdiin qaba. Like, share, subscribe gochuun dagatinaa isiniin jecha yeroo itti aanuun gadi minee wal garuutti nagaan naaf turaa isinan jaaladha isinin kabaja.